Guyyoota darban artistii Caalaa Bultumee qaamaan beekamneen yaaliin ajjechaa irratti raawwatamee turuun isaa kan yaadatamudha. Kunis uummata Oromoo miira amaa keessa gashee ture. Namoonni danuus abaluudha jechuudhaan maqaa jeneraalotaa kaasaa turaniiru. Haa ta'u malee yeroo hammaa artistii Caalaa Bultumee ofiisaa karaa miidiyaa hawaasaa Feesbuukii dhuunfaasaa irratti akkas jechuudhaan dubbateera. Qaama isaa irratti yaalii kana geggeesses himeera. Maal jedhee kan jedhus nutis guutummaa isaa qabannee dhufneerra. Hanga xumuraatti nu hordofa. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcasting. Warreen maatii keenyan ta'in ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa. Komentii jalatti yaadaaf qeeqa qabdannuuf share gochuudhaan hiriyoota keessan geessisa. Guyyoota darban keessatti yaalii ajjechaa artistii Caalaa Bultumee irratti raawwate irratti artistii Caalaa Bultumee yeroo hammaa toora miidiyaa hawaasaa Feesbuukii dhuunfaasaa irratti akkas jechuudhaan dubbata. Galatooma mataa Oromoo fi hawaasaa na jaallatu maraafi hunda dursaa waaqa kiyya isa gadameessa armee koo keessatti uume kunuunsee tiskee fi hanga guyyaa har'aatti gaachana naaf ta'e nan galateeffadha. Innis osoo ani of hin beekinis erga ani dhaladhee of beekes qormaatawwan adda addaa jala na dabarsee lafa onaa keessatti bineensa bosonaa fi maraataa daggalaa keessa jiraatu mara fira naaf taasisee waliin na jiraachiseera. Kanaafan isa galateeffadha. Itti aansuun uummata kiyya na jaallatuu fi na dinqisiifatu warra gufannaa koof naaf dhukkubsatu kan kaabaa kibbaa fi kan ba'aa fi dhiyaa hunda isinin galateeffadha. Warri qaamaan na biratti argamtan, warri bilbilaan na iyyaafattan, warri miidiyaa hawaasaa irratti naaf dhukkubsattanii fi naaf birmattan galatoomaa jiraadha. Ani ammatti fayyaa qaba. Garuu bu'aan qorannoo mana yaalaa irraa eeggataan jiru waan jiruu fi boodarra kanan isin beeksisu ta'a. Waaqni amaa fi dabarsee nan kennine na oolcheera. Waaqni haa ulfaatu. Taatichi akkana ture. Guyyaa sana sababii dhimma hojiitiif jechan gara Finfinnee safara Labuu jedhamu deeme. Achitti obboleessa koo nagaraa dhugumaa waliin wal agarree laaqana waliin nyaanne. Erga laaqanni xumuramee booda nagaraa geggeessuuf waliin gadi ba'e. Isatti nagaadhaan madhee hergan deebi'een booda narratti raawwatame. Dhimma kanarratti obboleessi kiyya nagaraa dhugumaa waan barreesseef isarratti waan an dabalu hin qabu. Ani Caalaan isuma duriiti. Onneenis tolaanis lolaanis isuma duriiti. Garuu qalbii koo guutumaatii kiyyaa fi hojii kiyyaaf kennuu ergan jalqabee as wantoota obsaanan dabarsa. Maqaan koo waan hin taaneen akka koo hin fedhu. Daa'imman koo guddifachuun barbaada waan ta'eef guyyicha kana obsaan dabarseera. Obsuu jechuun mirgaa fi kabaja ofii namaaf dabarsanii kennuu miti. Rakkoon kana caalaa akka hin uumamneef qabbaneessuu wayya jedheen amana. Taatee kanaa fi obsi qofti gahaa akka hin taanes beekuun barbaachisaadha. Qaama haangoo fi bakka isaaf hin malletti fayyadamee anarras naannoo sanarrattis jeequmsa kana fide karaa seeraan itti deemuun dirqama sana. Anaa fi seeraaf dhiisaa kun kabaja Caalaaf osoo hin taane kabaja uummataa fi olaantummaa seeraaf jecha godhama. Dhimma kana irratti deemaan jira waan ta'eef waan irra walumaan hordofna. Garuu xumura irratti namni taatee fokkisaa kana anarratti raawwate Jeneraal Tasfaayee Ayyaloo miti. Namoonni yeroo maqaa namaa kana waamanii miidiyaa hawaasaa irraa hubadheera. Haa ta'u malee maqichi dogongora. Haqa kiyya barbaada haqa namaa jallisuun sirrii miti. Inni kun Jeneraal Tasfaayee Waldemaariyaam jedhama. Akkan shakkutti namicha isa kanatu maqaa kana himatee deemee natti fakkaata. Mallis ta'u maal namni gochaa kana narratti raawwate seeraan ol ta'uu waan hin dandeenyeef gama seeraan kan murtee argatu ta'uusaa hubachiisa. Gara fuulduraatti taateen akkanaa namoota biroo irratti akka hin raawwatamne ciichinee kan qabsoofnu ta'a. Walumaa galatti iyyaafannoo fi dhukkubsannaa keessaniif ulfaadhaa jedham artistii Caalaa Bultumee. Galatooma mataa Oromoo fi hawaasaa na jaallatu maraafi hunda dursaa waaqa kiyya isa gadameessa armee koo keessatti uume kunuunsee tiskee fi hanga guyyaa har'aatti gaachana naaf ta'e nan galateeffadha. Innis osoo ani of hin beekinis erga ani dhaladhee of beekes qormaatawwan adda addaa jala na dabarsee lafa onaa keessatti bineensa bosonaa fi maraataa daggalaa keessa jiraatu mara fira naaf taasisee waliin na jiraachiseera. Kanaafan isa galateeffadha. Itti aansuun uummata kiyya na jaallatuu fi na dinqisiifatu warra gufannaa koof naaf dhukkubsatu kan kaabaa kibbaa fi kan ba'aa fi dhiyaa hunda isinin galateeffadha. Warri qaamaan na biratti argamtan, warri bilbilaan na iyyaafattan, warri miidiyaa hawaasaa irratti naaf dhukkubsattanii fi naaf birmattan galatoomaa jiraadha. Ani ammatti fayyaa qaba.
garuu bu'aan qorannoo mana yaalaarraa eeggataan jiru waan jiruu fi boodarra kanan isin beeksisu ta'a. Waaqni amaa fi dabarsee nan kennine na oolcheera. Waaqni haa ulfaatu. Taatichi akkana ture. Guyyaa sana sababii dhimma hojiitiif jechaan gara Finfinnee safara Labuu jedhamu deeme. Achitti obboleessa koo Nagaraa Dhugumaa waliin wal agarree laaqana waliin nyaanne.